raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Harka fuune akka mooltan dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar sadaasa 16 bara 2014 oduu keenya kamisa galgalaa isin dhageechifna. Oduu waliin Angurmeechaa Gammachuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddonbooroo waraana haaraa leenjisaa ture eebbisiisuun gabaafame. Lammiilee Oromiyaa keessatti hongeedhaan miidhamaniif mootummaan Faransaay yuuroo miiliyoona 1 deeggarsa gochuu beeksise. Kaayyoon Abiy Ahmed humnoota TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa baasuu akka ta'e ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman ibsan. Kunniin ijoowwan oduu keenyaarraati. Amma oduu tokko tokkoon isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddonbooroo waraana haaraa leenjisaa ture sadaasa 15 bara 2014 eebbisiise. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddonbooroo waraana godina Gujii keessa socho'u yoo ta'u, lola alkallattii fi kallattiin mootummaa Bilxiginnaa kuffisuuf taasisaa tureen humnoota waraana mootummaa Bilxiginnaa rukutee naannicha keessaa baasuun leelliftoota sirna Bilxiginnaatti mata dhukkubbii guddaa ta'aa tureera. Yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo adda hundarraa duula imala gara Finfinnee gochaa jiruun humna qabu jabeeffachuuf waraana haaraan leenjisaa ture eebbisiisuun gara dirree qabsootti dabaluu irratti kan argamu yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddonbooroo waraana haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa turee fi ga'umsa olaantummaa argatan hedduu eebbisiiseera. Guyyaa adda ammadee iddoo kanatti humna adda jajjabee jedhan kanamatti eebbisachuu jiru. Baga waliin hoonne, baga waliin gammanne, daddammiddan hin jirtu. Odeeffannoo suur-sagaleen deeggarame miidiyaalee hawaasarraa argame akka mul'isutti sirna eebbarratti hooggantoonni waraanaa kan Cibraa Soddonbooroo uffata aadaa Oromoo uffachuun hawaasicha waliin waltajjii wayita qooddatan hubachuun danda'ameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddonbooroo hooggansa Liiban Gurraachaa jala kan jiru yoo ta'u, aanaalee godina Gujii hunda keessaa waraana mootummaa rukutee baasuun yeroo ammaa godinichatti bakki waraanni mootummaa qabatee jiru magaalaa Bulee Horaa qofa akka ta'ee fi magaalichayyuu yeroo gabaabaa keessatti to'achuu akka danda'u gabaafameera. Sochii yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessatti gochaa jirutti kan rifate mootummaan Bilxiginnaa abdii kutatee ABO shanee waliin hariiroo qabdu jechuun namoota nagaa rashanuu fi jumlaan hidhuu irratti fuulleffateera. Wabii Waaqotu gabaase. Lammiilee Oromiyaa keessatti sababa hanqina roobatiin hongee mudateef mootummaan Faransaay deeggarsa gochuun dhagahame. Imbaasiin Faransaay magaalaa Finfinneetti argamu barreeffama gabaabaa fuula Tiwiitarii isaa irratti sadaasa 15 bara 2014 barreesseen mootummaan Faransaay lammiilee naannoo Oromiyaa keessatti hanqina roobaa mudateen hongeen miidhamaniif deeggarsa yuuroo miiliyoona 1 ol taasisuun deeggarsichis karaa dhaabbata miti mootummaatiin akka dhaqqabu beeksiseera. Naannoo Oromiyaa bakkoota lafa gammoojjii kanneen akka godina Booranaa fi Gujii keessatti hanqina roobaa uumameen hawaasni horsiisee bulaa naannichaa keessumaa uummanni Booranaa hongee mudateen nama dabalatee beeyladoonni manaa fi bineensonni bosonaa otoo hin hafin rakkoo guddaaf saaxilamaniiru. Yeroo ammaa kana immoo hawaasni horsiisee bulaa godina Baalee Bahaa kanneen aanaalee gammoojjii keessa jiraatan sababa hanqina roobatiin hongeen hammaatee namaa fi beeyladoota irratti rakkoo geessisaa akka jiru dubbatamaa jira. Hanqinni roobaa haa uumamu malee sadarkaa yaaddessaa irra ga'uu isaa sababa gama mootummaatiin xiyyeeffannoo dhabeef namnii fi beeyladoonni hedduun hongee mudate kanaan miidhamu uummanni komiisaa dhageessifataa tureera. Hongeen uumame kun xiyyeeffannoo argatee sochiin uummata baraaruu ariitiin hin godhamne taanaan balaa hammaataa geessisuu akka danda'u hawaasni sodaasaa ibsataa tureera. Wabii Waaqotu qindeesse.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed gara adda waraanaa duuluun wal qabatee ministeerri muummichaa ittaanaan Dammaqaa Mokonnon bakka isaa bu'ee akka hojjetu himame. Ministeerri muummeen Itoophiyaa Abiy Ahmed kibxatarraa eegalee dirree waraanatti argamee raayyaa ittisa biyyaa hoogganuun humnoota Tigraay waraanuuf murteessuu isaatiin wajjin waajjira muummicha ministeeraa akka hin gufanneef ministeerri muummichaa ittaanaan Dammaqaa Mokonnon bakka bu'ee hojjechaa jiraachuu ministeerri tajaajila koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Laggasaa Tulluu kaleessa beeksisaniiru. Ibsi kenname kun Abiy Ahmed hojii idilee isaarraa akka hin jirree fi sababa kanaaf ittaanansaa bakka bu'uusaa himullee bu'uura heera Rippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaatti ministeerri muummeen ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'u bakkeewwan raayyaa ittisa biyyaa bobbaafamanitti argamuun hooggansa kennuun hojii idilee isaatti kan jedhan rogeeyyiin siyaasaa ministeerri muummeen hojiirra waan hin jirreef itti aanan muummichaa bakka bu'uun hojii isaa hojjetaa jira jechuun sirrii akka hin taane jabeessanii qeeqaa jiru. Wayita biyyattiin dhiibbaa siyaasaa fi dippiloomaasii hawaasa idil addunyaatiin raafamtee waraanaan ammoo akka malee gaaga'amaa jirtu kanatti muummichi ministeeraa qalama lafa godhee qawwee kaasuun gara dirree waraanatti duuluun caalmatti rakkoo hammeenyaa fi tasgabbii hammeessee biyyattii gara diigumsaatti fuudhee deemaa jira kan jedhan rogeeyyiin siyaasaa ammallee rakkoo siyaasaa biyyattii mudate furmaata siyaasaa malee waraanaan kan hin hiikamne ta'uu hubachiisu. Liiban Jaarsotu qindeesse. Kaayyoon Abiy Ahmed mariidhaan waraana dhaabuu caalaa lola hammeessuun humnoota TPLF naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa baasee gara naannoo Tigraayitti deebisuu akka ta'e gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Jeffrey Feltman marii Abiy Ahmed waliin taasisanii turan bu'uura godhachuun ibsaniiru. Feltman marii sana booda ibsa sadaasa 14 bara 2014 kennaniin gareewwan lameen mootummaan bilxiginnaa fi humnoonni TPLF dhukaasa dhaabuuf fedhii qabaachuu himanillee adeemsa mariif taasifamu sababeeffachuun wal diddaa uumuudhaan shakkii walirratti qabaachuu isaaniitiin rakkoon jiru mariidhaan fala akka argatuuf yaaliin taasifamu ulfaataa dhufuusaa hin dhoksine. Itti dabaluunis dhukaasni dhaabbatee waltajjiin rakkinicha hiikuu akka uumamuuf fedhiin gamalachuu haa jiraatu malee kaayyoon Abiy Ahmed inni guddaan bakkoota humnoonni TPLF qabatan gadhiisisuu akka ta'e yoo himan humnoonni TPLF ammoo mootummaan Itoophiyaa deeggarsi namoomaa Tigraay akka hin seenneef danqaa karaa dhokataa ta'een baatii adoolessaarraa eegalee kaa'e kaasuuf qabsoo itti fufuun kaayyoo humnoota TPLF ta'uu eeraniiru. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa, Gamtaan Afrikaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi dhaabbileen idil addunyaa garaagarummaa jiru karaa dippiloomaasiitiin furuuf oolee buluu akka hin qabne fedhu kan jedhan Jeffrey Feltman waraana hammeessuun rakkina biraa dhaluurraa kan hafe gareewwan lamaaniifuu furmaanni inni fidu akka hin jirre ibsan. Feltman akka jedhanitti waraanni TPLF gara Tigraayitti deebi'uuf fedhii qabaatullee haala humnoonni TPLF yeroo ammaa irra jiraniin mootummaan Itoophiyaa waraana ni deebisa kan jedhu irratti shakkii qabaachuu himan. Abiy Ahmed karaa nagaatiin rakkoo furuu caalaa kaayyoo dhuunfaa isaatiif qofa yeroo ammaa Itoophiyaa baraaruuf adda waraanatti dabalameera jechuun sobaan nama kakaasee dhiiga lammiilee qulqulluu dhangalaasuu irratti argama. Kan qindeesse Wabii Waaqooti. Itoophiyaa keessatti haleella shororkeessitootaa raawwatamnaan Ameerikaatu itti gaafatamaa jedhame. Itoophiyaa keessatti haleella shororkeessitootaa kan raawwatamu taanaan adda durummaan kan itti gaafatamummaa fudhatu Ameerikaadha jechuun Taayee Danda'aa dubbateera. Mootummaan bilxiginnaa waggoota 3 darbanitti waraana isaa qe'ee Oromootti bobbaasee lammiilee nagaa dhiiga dhangalaasaa ture waggaa tokko dura ifatti humnoota Tigraay waliin lolatti seenuu isaatiin sodaan nageenyaa biyyattii keessatti hammaachaa wayitaa fi xirra ga'e kanatti afaan daddabuu kan heddummeessan aangawoonni biyyattii Ameerikaan Itoophiyaa waliin garee shororkeessitootaa Somaaliyaa madheeffate naannoo gaanfa Afrikaa jeeqaa jiru Al-Shabaab qolachuuf yeroo dheeraadhaaf hojjechaa turtullee haleellaa shororkeessitoota daangaa biyya koo keessatti raawwatamuuf itti gaafatamummaa kan fudhatu Ameerikaadha jechuun deetan ministeera nageenyaa Taayee Danda'aa beeksiseera. Imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsa baasee tureen magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Itoophiyaa adda addaa keessatti yaaliin shororkeessummaa raawwatamuu akka danda'u ragaa argadheera jechuun akeekkachiisee kan ture yoo ta'u shororkeessitoonni akeekkachiisaa fi haalduree tokko malee dhaabbilee mootummaa giddugala gabaa, geejjiba, hoteelota, dhaabbilee daldalaa fi bakkeewwan namoonni itti baay'atanitti haleellaa gaggeessuu akka danda'an eeruun lammiileen Ameerikaa of eeggannoo akka taasisan beeksisuunsaa ni yaadatama. Kan qindeesse Liiban Jaarsoti. Dirooniin waraana Ameerikaa gara Jibuutitti balali'uunsaa dhagahame. Xiyyaaronni waraanaa humna waraana Ameerikaa tajaajila dhiyeessiif oolan C-17A Global Master 3 jedhaman kan lakkoofsi isaanii hin beekamne Ameerikaadhaan gara Afrikaa baatti balali'u Zawaar Zoon toora marsariitii isaarratti beeksiseera.
xiyyaara waraanaa guddicha gaalaksii C5 dabalatee xiyyaaronni C-17A 16 siqan akka lakkoofsa faranjoota 19 bara 2021 Ameerikaa buufata waraanarraa ka'uun karaa daandii qilleensa adda addaatiin Jibuutii buufata xiyyaaraa Ambaa'ulii qubataniiru kan jedhu Zawaar Zoon. Kaayyoon xiyyaaronni kunniin gara Jibuutii balaliifamaniif ammatti wanti beekame hin jiru jedheera. Akka marsariitiin kun gabaasetti kaayyoon xiyyaaronni kunneen Ameerikaarraa gara Jibuutitti geeffamaniif ifatti beekamuu baatullee waraana mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay waliin gaggeeffamuun rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee walqabatee lammiilee Ameerikaa balaa waraanichaa jalaa oolchuuf Ameerikaan waraana ishii Jibuutii qubatee jiru qopheessitee akka jirtu torban darbe ajajaan waraana Ameerikaa Jibuutii jiru BBCtti himuunsaan yaadatama. Liiban jaarsotu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo raadiyoon Dirree Shaggarirraa oduu namaaf qabanne kanumaa qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar harka fuunee akkam jirtu. Qophii keenya idilee hubannoo beektotaa har'aatiin raaga qondaalli adda bilisummaa Oromoo Konoleel Gammachuu Ayyaanaa osoo Itoophiyaa fi Oromoon rakkina har'a keessa jiran kanatti hin seenin dursee raage yookaan gorsaa fi haasawa hayyummaa taasise isiniif dhiyeechinaa haga xumuraatti nu waliin tura. Osoo impaayerri Itoophiyaa jedhamtu tun qarriffaa waraanaa har'a deemaa jiru kana keessa seentee lubbuu ilmaan namaa fi diinagdeen qorqamuu hin jalqabin dursanii hayyoonni Oromoo raaguun warreen biyya bulchina jedhanii daandii balaafamaa qabatanii deeman kallattii hamaa kanarraa akka deebi'aniif irra deddeebi'anii gorsaa turanis kan dhaga'u dhabamaaf biyyattiin waan isaan dura raagaa turan tokko lamaan dabarin bira geechee har'a addunyaa irratti biyya diigamuuf qarqararra jirtu taatee jirti. Ijoon dubbii miidiyaalee hayyootaa fi dhaabbilee siyaasaa addunyaa waa'ee waraana Itoophiyaa lammiilee ishii irratti gaggeessaa jirtu eega ta'ee waggaan tokkoo fi jiini tokko lakkaa'ameera. Turtii haga ammaatti waraana irratti dabarfameen lubbuun ilmaan namaa kumoota hedduun galaafatameera. Qabeenyi biyyattiis biliyoona hedduun dhangala'uun biyyattiin gaaga'ama diinagdee hamaaf saaxilamteerti. Gaaga'amni siyaasaa, hawaasummaa, kan nageenyaa fi dippiloomaasii biyyattiin keessa seentee sadarkaa akka salphaatti keessaa bahuun hin danda'amnerra gahameera. Yeroo ammaa kana biyyi dippiloomaasiin biyyoota addunyaarraa akka malee cittee jirtuu fi har'allee rakkina biyyattii keessatti hanqina ga'umsa hooggansaatiin dhalateef furmaanni afaanuma qawweeti jettee amantee itti deemaa jirtu yoo jiraatte Itoophiyaadha. Gaaga'amnii fi raafamni hamaan akka biyyaatti har'a deemaa jiru kun osoo hin jalqabamin waggoota 2-3 dura hayyoonni Oromoo kan akka Jawaar Mohammad, Baqqalaa Garbaa, Konoleel Gammachuu Ayyaanaa fi Piroofeesar Mararaa Guddinaa fa'aa dursanii ija hayyummaatiin hubachuun uummataa fi warra biyya badhaadhinatti ceesifne jedhanii gadadootti seensisaniif dhaamaa turaniiru. Hayyoonni kaleecha waan har'a mootummaan Itoophiyaa ofiifis itti gubachaa uummatas gatii hin malleef itti kaffalchiisaa jiru kana dursanii itti himaa turan har'a marti isaaniiyyuu osoo galannii fi kabajni isaaniif malu mana hidhaa Abiy Ahmed keessatti hidhaa isaaniif hin malleen dararamaa jiru. Mootummaan kun har'alleen kanarraa barachuu hin dandeenye. Raaga obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa dursanii dubbatanii fi har'a ta'aa jiru kana sagantaalee keenya darban keessatti isinii dhiyeessuun keenya kan yaadatamudha. Gameechi qabsoo Oromoo kanarra mana hidhaa Impaayera Itoophiyaa keessatti dararaa hammaataa dhadhamaa jiru Konoleel Gammachuu Ayyaanaa haasawa miidiyaalee fi waltajjiiwwan adda addaatti godheen waan Oromoon biyya tana keessatti ta'aa ture har'as ta'aa jiruu fi salphina kana keessaa ba'uuf immoo gara fuulduraatti maaltu akka isa barbaachisu dursanii raaga hayyummaa fi gorsaaf dhaamsa dhamaaf dhuka qabu kennaa turaniiru. Konoleel Gammachuun akka jedhanitti qawween nagaalleen fiduu Oromolleen ukkaamsuu akka hin dandeenye jala sararanii warra qawween Oromoo afaan qabuu barbaadanitti yaa'ii uummataa guddaa irratti ifa godhaniifii turan. Biyyi tunii fi gaanfi Afrikaa nagaa ta'uuf Oromoon dhugaa fi nagaa qabaachuu qabaa jedhan Konoleel Gammachuun. Nagaa fi dhugaan qofaan jiraatan
nagaan gaanfa Afrikaatti dhufuu ka danda'u yoo Oromoo dhugaasaatti deebi'e qofa. Oromoo Minilikis, Haayile Sillaaseenis, Dargiinis, Wayyaaneenis, Abiyyis qawwee hiiksiseera garuu nagaa fiduu hin dandeenye. Biyya Ameerikaatii qawween suuqiidhaa gurgurama akka karameellaatti garuu lolli hin jiru. Warri Tigraay taankii hidhachaa jiru. Amaarri marfii hidhachaa jira. Sumaalee waan gochaa ture argitan dhageessan. Oromoo gajaraa irraa hiikaa jira. Mancaa irraa hiiksisuuf seeratti baasan. Gaanfa Afrikaa kanatti nagaa fiduuf Oromoon meeshaa hanga isa ga'u hidhachuu qaba. Gajaraa miti taankii, marfii, jeetti, miisaa'eliif rookkettiin hanga harka Oromoon seennetti gaafti Afrikaa dhugaa hin argattu nagaas hin argattu. Lolli ibiddi mootummaan Dr. Abiy ka Oromoo tokkoon hin deeggaramne ka weerartoota lafa Oromootiin deeggaramu weerartoonni lafa Oromoo faayinaansii ka godhan beekumsaan saappoorti ka godhan qawweedhaan saappoorti ka godhan ibiddi Oromoo irratti qabsiifame kuni gaanfa Afrikaa guba. Oromoon qofaasaan gubatu qofaan guban dhugaa keenyaaf nagaa keenya barbaanna yoo ibiddatu jira ta'e immoo waliin gubanna. Oromoon kana booda qofaan gubatu gabroonfataa qawweedhaan goban sammuu gabroome dhukkubsataadhaan wallaanan warri obbolaasaa haadhasaa abbaasaa hintalasaa jibbee siidaa Minilikitti hirkatee taa'u hini dhukkubsatuu. Warri wallaansa sammuu kennuu beekani wallaanuu qabuu jenna nuti akka baa'utti. Kanaaf biyyi Itoophiyaa kun gatii guddaatu isheerra jira. Kadhaadhaanis liqiidhaanis doolaara biiliyoona hedduutu ishee harka jira. Rakkattees kadhattees kaffaluu dandeessi. Gumaamaa ammoo garuu akka laafaatti hin kaffaltu. Gumaa fi lafti hin dulloomu. Gumaa fi lafti hin dulloomu. Kan biyyi keenya nagaa argatu warri nu ajjeese yookaan dhadhabame yookaan yoo dhiifamu nu gaafate qofa. Kanaaf lafti tuulamaaf haa deebi'u. Ilmaan walloo halagaa jalaa ba'anii Oromiyaa jalatti haa bulanii. Hidhamaan hatattamaan haa hiikamu. Komaandi poostiin Oromiyaa irraa haa ka'u. Lolli nurratti labsame haa dhaabbatu. Yoo kuni ta'e Itoophiyaa waliin jiraachuu dandeenya. Hankanaanas adda gallaa adda godhadhaa. Yoo jabaattanii hin saalfatamtu warri laaffate qe'ee isaaniirra xiyyaara lollaatu marsa taankiitu irra oofama haadha warraa isaaniitu ciniinsuu irratti jeeqama ijoollee isaaniitu mana barnootaatii baqata argaa waan Ameerikaan faa Sooriyaa gochaa jiran ijoolleen Ameerikaa garuu taankii arganii hin beekan xiyyaarri lolaa irra marsee hin beeku argaa warri Ameerikaaf Awurooppaa waan isaan Liibiyaa godhan Oromoon waa sadii qabaachuu qaba jaallatamuu saalfatamu yoo dhibde immoo sodaatamuu qaba. Lafti amma irra jirru lafa warra tuulamaa. Warri tuulamaa garuu amma lafa kanarra hin jiran. Jaallannes jibbines waan laafneef lafa nurraa fudhatan. Oromoon sobee uf jajjabeessuu dhiisuu qaba. Laaffateeti lafa isaarraa fudhata. Warra jabaatees caalitu lafa isaarraa fudhata. Hagam yoo hammaatus hagam yoo hadhaa illee lafee fi lafa abbaa keenyaatti ni deebina. Oromoon tuulamaa Oromoon lafa asii irraa buqqa'e ba'aa ulfaataa lafee cabsu qofaa keen dandeessu Oromoo sakaanitti iyyadhu himadhu lafa keetti deebi'i qe'ee keetti deebi'i ilmaan Oromoo lafa Oromoo irratti qotanii nyaatanii guddatanii badhaadhuu malee abbaan ta'e tokko lafa koo irratti mirga qaba jedhee lafa Oromoo gurguruu mirga hin qabu. Warra keenya lafa malee homtuu hin jiru lafa hin qabnu yoo ta'e homaa hin qabnu lafa keenyatti deebi'uu qabnu keessummaan akka nuti jennatti buluu qabdu yookaan guddifachaadhaan dhufuu qabdu. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa turtii yeroo adda addaatti miidiyaalee Oromoo garaagaraa waliin taasisaniinis waan Oromoon kaleecha keecha ture har'a keecha jiruu fi gara fuulduraattis waan isa eeggatuu fi yaada furmaataas haala lafa kaa'aa turaniiru. Gaaffiitu jira slogans dhaadannoo dargaggoo Oromootu ture Oromiyaan ka Oromooti mirgi uummataa mirga ilma namaa haa kabajamu ka jedhu dabalatee koman warri ta'antu ture gandatti immoo mataa isaa qaba. Gaafa jijjiiramni dhufu jijjiirama kana hoogganna warri jedhan kanuma qabatanii waan deeman fa'a. Warri jijjiirama kana hoogganna jedhee warra dhaadannoo sana qabatee ba'e isaan hin hafan. Jijjiiramuuf yeroo ittiin fudhanne dhiiga keessaan qabu dafqa keessaan qabu warri hoogganna jedhame kana jijjiirama sana keessa akkasitti isa mararuu dide dafqi ofii nama marara beektaa dadhabbiin ofii nama marara
isaan mararuudha. Hinumaayyuu dhaadannoon ijoollee Oromoo Oromiyaan ka Oromiyaatiidha. Asii immoo Itoophiyaan wada qadmoo ganaa naannetu waan mallisaa taalle. Takka ijoolleen Oromoo kana jedhanii hin beekan. Takka gaafa fincilansaa takka kanan dhageenya. Akka jirutti galagale ifaajjii fi dadhabbiin bu'aa bahiin ijoollee Oromoo. Hinumaayyuu warri adda bilisummaa Oromoo akka diina innekkaa jechuun kan yoomuu araaramuu hin dandeenyetti ilaalan mootummaa kanaaf michuu gaarii ta'a. Michuu guddaa ta'anii tarii addi bilisummaa Oromoo akkamitti akka tiriit godhamuyyuu gorsuu jalqaba. Namni maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhaa jiru ganda baadiyyaa hamma quba qabnu kan nuti quba hin qabne jira. Isa dabalatee maqaa adda bilisummaa Oromootiin shoror keessaa akka jedhamee mana murtiitti hin dhiyaatin jiru. Nama 9,000 ol. Leeqaa masaraan kumsaa moroodaa barbara wayyaanee sana mana hidhaa ta'een beeku. Amma mana hidhaa masaraan kumsaa moroodaa. Maaliifii manni waqnii yoo murtii argate malee hin fudhatu. Waajirri poolisii immoo ni hankaake hin xiqqaate. Moonaa waraanaatti hidhanii ni hankaake. Masaraa kumsaa moroodaatti mana hidhaa godhanii jechuudha ijoollee leeqaa. Akkasitti yeroo tokko mana barnootaa fa'aa mana hidhaa godhani. Istoora adda addaa fa'aa mana hidhaa godhani. Inni kun Oromiyaa keessa bal'inaan deemaa jira. Keessumaa yeroo dhiyoo keessa waan akka dalloo mannaa fa'a itti deemaa jiru nama rifachiisu. Ilmaan qotee bulaa maaliif akka guuranii hidhan isaanuu maal barbaadu anaaf naan galu maaltu akka barbaadamaa jiru. Mana hidhaa isa federaalaa kana moo yoo dhufte baatii 8 ture maa'ikalaayisiin jedhamti sila. Baatii 8 kana keessatti bulchiinsa naannoo federaala Itoophiyaa jiran kana keessa Finfinneen silaafuu asuma Finfinneetiin alatti namni naannoo bulchiinsa biraarraa dhufee hidhamu Oromiyaa nam tokko qofatu baatii 8 keessatti ajjeechaadhaan shakkame jedhame mucaa xiqqaa dargaggeessa Kiroos jedhamu tokko Maqaleedhaa qabamee maa'ikalaawittiin waliin hidhaatu tokko nama tokko ka Oromiyaa garuu guyyaan guuraniif Affaarii namni hin dhufu Sumaaleetiin namni hin dhufu Abdii Ileefaa booda Gambeellaa namni hin dhufu Kibbaa namni hin dhufu Oromiyaadhaa qabaniif gaafannillee sirna sirriidha namni manni murtii Amaarris qaba. Tigraayis qaba dhimma isaa achitti fitachuu qaba federaala jechuun kana. Ka Oromiyaa kuni mana murtiin qabu maali achitti yoo ilaalame ka jiru. Kootaa bulchiinsa naannooleerraa dhufee federaalatti hidhamuu qabu nama kavar godhu Oromiyaa nama gaddisiisa. Kan biraan dura walitti bu'insa gaafa addi bilisummaa Oromoo Finfinnee seenu naannoo Burraayyoof naannoo Finfinnee kanatti dhalatee jira miti. Ni seentuuf ni seenna nama 400 oltu hidha qabame yeroo sana gaa qabeenyarra balaa geessisanii qaama namaarra lubbuu namaarra miidhaa geessisan ka jedhu gama lamaaniinu seenaan sun dheeraa waan ta'eef inni qofaa isaatti jara kana gara nama 400 kana shoror keessaa jedhanii himatan amma gara waggaa tokkoof baatii 3 waan kun erga ta'e nama 400 fi gara 400 kana keessaa nama 800 qofa ta'e manni murtii yeroo adda addaa wabiidhaan walaba maal jedhanii baasanii warri hafe 800 Oromoo warra ni seenna dhaaba keenya ni simanna maanu dhowwitu jedhetu hafe Oromoo isa irratti nuti dabala kan biraa Oromoo ni qabame waan xiqqaa soo ta'e ni kamu dafe waan xiqqaadhaan qabame waggaa tokkotu manni murtiis poolisiinis akka aadaatti fudhate waan Oromoo kanatti hin cinqamu hidhamee dhuma ta'a maayikalaawii soo dhaqxe afaanuma Oromoo haasa'an Qiliinxoo soo dhaqxe afaanuma Oromoo haasa'an kanatu jira gatii Oromoon kaffale ka irraa guddaa hammaarrate kabiraati. Kabraa ummati ollaa keenyaa naannoo keenyaa kun beektaa dadhabbii Oromootiin faayidaa argachuusaa jibban qabnu garuu ofiimmoo harka duwwaa hafuu hin qabnu nama har'a gargaarru kana boorullee gargaaruuf waaqa harkatti hambifannee jiraachuu qaba bara. Oromoon jijjiirama naannoo keenyatti fide sana ofiisaa keessatti fiduu hin dandeenye. Inni kun immoo rakkina liidarshiippiiti. Rakkina hoogganoota jaarmiyaa siyaasaa fi siyaasaa kan hin ta'in qeerroon ofiisaa qeerroo fi qarreenuu gatii yeroo akkas kaffalaa deeman kana hooggana tolfachaa deemuu waliin egeree isaaniif bakka baay'eetti bar warraaqsi fashalee ni jira achiin hin hafu ammas qeerroon itti jira. Lola darbe namni lolee deebee kun jiru fincila ta'uu dhiisuu danda'anitti lolli ni darbe akka biraatti hojjechaa jira qeerroo mirga isaa kana waan dhiisu natti hin fakkaatu hin dhiisullee abdii guddaatu jira waan abdii nama kutachiisu hin jiru akkuma duraatti waan bareedaatu jira qeerroon sammuunsaa dammaqaadha isa kanatu nama abdachiisa. Abaa'oon jabinaan dorgommiidhaaf qopheessaa jira. Ani immoo muuxannoo koorraa kanin yaadda'u abaa'oon Oromiyaa keessatti ni mo'amu namni sagalee isaaf kennamu mayyuu na yaaddeessu. Beekamaadha waan ta'eef bu'aansa. Garuu filannoo akkamiitu taasifama? Namni yaaddoo keessa jiru waa filachuu danda'a. Inni filate sun akkamitti dhugaadha jedhamee amana. Inni amanamaa dhuguma filate jedhame. Filannoo sana dura waan guguddaa ta'uu qabutu jira biyya kana. Yaaddooni yaaddoo 3-4tu jira. Tokko beela Oromoon beela keessa jira. Namni beela'u waan filannoo siyaasaa guddaatti cinqamu. Namni boor waan hojjetee bulu qabaachuusaa hin beekne waan filannoo
homayyuu ittiin fakkaatu abbaan fedhe moo dhiise yaaddoo biraati qaba. Namni nagaadhaan bahee galuu hin dandeenye lolli irra jiru isatu dursee isa yaaddessa. Namni akka barbaadetti bakka barbaadetti salaata kanarratti kiristaanni natti bu'aa laata. Kiristaanni charchii dhaqee islaamni natti bu'aa laata. Asii ka'ee yoon gara Gondar dhaqee ijoolleen koo Gondar jirtu maal taati laata. Isheen Tigraay jirtu maal taati barnoota. Inni Tigraay jirus inni Oromiyaa jiru maal ta'a jedhee lafa yaaddoo guddaa keessa jirutti filmaanni godhamu sun dhugaadhaayi. Bar dhaqatee waraqaa keessa buusuu danda'a namni kun. Waraqaa keessa buusee galuu danda'a. Waa ittuu baha jedhee dhaqee waa filachuu danda'a. Garuu namni yaaddoo keessa jiru yaaddoon keessumaa yaaddoon Oromoon keessa jiru guddaadha. Waan ijoollee isaa yadda'a, waan amantaa isaa yadda'a. Qubattootaa fi dallaalotatu marji godhee mootummaa ijaarrate. Qubattoota jechuun eenyufa akka ta'e beekamu. Dallaalota jechuun immoo oppiidoo lafa Oromoo gurgurata jechuudha. Warra lafa Oromoo gurguratan lafa qofaatu hin ta'e waanuma gatii baasuu argatan hundaa warra gabaa baasan. Warri kuni dhugaan uummataa yoo dhufee baakfaayir godhe gaaffiin lafaa, gaaffiin ilmaan Oromoo mana hidhaatti dhumanii, gaaffiin Oromoo bahararratti dhumanii, ilmaan Oromoo bahararratti dhumanii eessa hiddisaa duubatti deebi'ee eessa akka ga'u beeku. Isa kana ittisan jechuudha. Maallaqa baasanii gaangisterii ijaaranii si sodaachisan akka hafuuran baafan. Mootummaa irratti dhiibbaa godhanii si hisisan maallaqa qaban. Ijoollee isaanii barsiifatan maallaqa Oromootiin ufis baratan shira xaxuu danda'a. Mee dhaadannoo tokko si kaasa fakkeenyaaf. Maannim Itoophiyaawii yeetim hidoo habti maafiraatinna manoor indichil ka jedhu kun maal jechuudha. Oromootu Gondariin jiraachuu dadhabe jedhee iyyate. Oromootu Maqalee jiraachuu barbaadeetan nattammaate jedhe. Namatu Ogaadenii Bahardaar dhaqee na dhiibanii jedhe. Eenyu namni lafa namaarra dhaqee jiraachuu barbaadu? Gaaffii eenyuti? Eenyu qe'ee namaarra abbaatti ta'e abbaa lafaa wajjin qixa abbaa lafaa ta'e jiraachuu barbaadu kun eenyu? Qubattu. Qubattuun immoo qubachuuf dallaala barbaadu. Biroo kareetu ishee qubsiisa lafatti gurgure. Bar warri Israa'el lafa Filisxeem gaafa weerarani saayintistoota waraanaatu naggaadee fakkaatee lafa Filisxeem bitee maallaqaan akkas gochuu barbaadan. Inni danda'amu moo hin danda'anii waliin ilaaluuf teenyaachuu. Dubbiin jirtu garuu kana. Gariin namaa warraaqsii qeerroon Oromoo itti dadhabe karaarraa maqeedha. Gariin namaa immoo hin butamee jedha. Kamtu sirriidha? Haala keessa jiru kana ibsuudhaaf. Inni butame. Warraaqsi tokko warraaqsi ka'e ka jedhamu mootummaan uummata biyya sanaa bituuf yookaan bulchuuf sirna inni tolfate sana waliin buluu dadhabu jechuudha. Uummatiif mootummaan. Oromoon waliin buluu dadhabe. Humna immoo isatu caale. Oromootu caale. Sirna isaa sana didee caccabsee diige. Injifatee milkaa'e immoo ka jedhamu gaaffiin isaa suni boca tolfatee karaa bakka bu'oota isaa mootummaa yoo ijaarratedha. Dhawaataan gaaf tokkotti mootummaan ta'u warraaqsi darabeedhaan. Haga asitti haga mootummaa kana aangorra buusutti jijjiirutti karaarra jira. Gaaffiin isaa ammayyuu karumarra jira. Garuu gidduutti mootummaa sana keessaa ijoolleen dhufanii nutu sin hoogganadhanii fuudhanii nuyi hooggananidha. Aangoo ulee warraaqsa sanaa mootummaa sana garru kute harkatti qabata. Akkasitti yaadani. Mootummaan kun lola fixuu hin dandeenyetti seene. Gaafa guutamaa hawaasa Baalee keessatti wareegamu nuti quba qabna waraanuma turre hin dhumanne garuu jabaan akka guutamaa hawaasa kufeeyyuu dhumachuu hin dandeenye. Warra akka milkeessaa Gadaafaa kufanii dhumachuu hin dandeenye. Takka laaffachuu takka jabaachuun ni jira. Dhugaan hin dhumatu. Oromoon dhugaaf lolata. Lolli kun hin dhumatu. Fixuu hin danda'an. Lola fixuu danda'an miti. Beektaa amma nan dulloome namni warri na dura ammoo na caalaa dulloomani gaaffiin uummataa fi mirgi uummataa garuu dulloome. Kanaaf lolli dhumachuu hin dandeenye kun Oromiyaa irraa dhaabbatee Oromoo yaaddoo keessaa ba'uu qaba. Ijoolleen yaaddoftuu fi ijoolleen yaaddoo hin qabne wal qixan baratan beektaa. Ijoolleen abbaa koo narraa ajjeesu abbaa koo narraa hidhu haati koo maal taati jettee yaadda haa bultee mana barnootaa dhaqxuu fi harraftee dhuma kaatee fuula dhigattee ciree ishee nyaattee mana barnootaa dhaqani wal qixan baratan. Jabana kana immoo namni hin baratiin ija hin qabu. Barnoonni ija namaa bana. Kana ijoolleen keenya caalaa baratanii arganiiru akkanitti ija namaa banu. Lolli kun jenereeshinii ajjeesa. Oromoo ajjeesa. Oromoo badu kana waliin banna. Abbaan faayidaa irraa argatu hin jiru tokkoyyuu. Kanaaf lolli kun Oromoo irraa haa dhaabbatu. Oromoon immoo jaarmiyaa siyaasaa lola kana fiduuf balleessaa qabu jedhee ilaalee abaa irrattis haa ta'u abbaa fedhe irratti haa ta'u dhiibbaa barbaachisaa ta'e gochuu qaba. Oromoon daandii isaaf galii isaa irraa goruu hin qabu. Oromoof immoo kanuma qofaannaa. Egaa dhaggeeffattoota keenya itti mandidduun du'an didduu akkuma jedhamu mootummaan bilxiginnaa gorsa hayyoota Oromoo dhaga'uu dhabuun biyyattii gatii kaffachiisaa jiraachuu argaa jirra. Kanafis bullee walumaan ilaalla. Nus kanarraaf qabanne kanumaan goolabnaa torba sagantaa biraan haga walitti deebinutti fayyaa ta'a.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa hubannoo beektotaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.